Akkam jirtu dhaggeeffattoota Odaa Miidiyaa Intarsept oduuwwan guyyaa har'aa isin dhageessisnaa nu waliin turaan affeerraa keenya. Araarri mootummaa fi ABO gidduutti taasifamaa jiru haala gaariin deemaa jiraachuun himame. Mootummaan Itoophiyaa dhugumaan mootummaa uummataa ta'uu qabatamaan arguu eegalleera jechuun hayyoonni himan. Godina Walloo Kaabaa Laallibalaatti faannoon 500 ol ta'an ajjeefamuun dhaga'ame. Naannoo Amaaraatti gosti Agawuu jedhamu faannoon diina isaanii ta'uu himan. Egaa dhaggeeffattoota keenya amma immoo oduu bal'inaan isin dhageessisuutti dabarraa dhufaadha turaa isiniin jenna. Araarri mootummaa fi ABO gidduutti taasifamaa jiru haala gaariin deemaa jiraachuun himame. Waliigalteen araara mootummaa fi ABO gidduutti Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa jiru haala gaariin deemaa jiraachuu odeeffannoon gamasii baatee ni ibsiti. Gareewwan lamaanuun nageenya, dinagdee fi hawaasummaa uummata Oromoo rakkoo hammaataa keessa gale sirreessuuf gahee isaanii baachuu akka qaban waliigaltee irra gahaniiru jedhame. Siyaasa burjaajaa uummata Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiru dhabamsiisuun qabsoon kamuu karaa nagaa ta'een akka itti fufuu danda'u sadarkaa yaadaatti waliigalaa jiraachuunis himame. Oromoon dhimma Oromummaa irratti waan irratti wal dhabu hin qabu. Kanaafuu siyaasni Oromoo yaadama siyaasaa ammayyaa ta'e hordofuu akka qabus irratti waliigalameera jedhame. Mootummaan Itoophiyaa dhugumaan mootummaa uummataa ta'uu qabatamaan arguu eegalleera jechuun hayyoonni himan. Mootummaan Itoophiyaa nageenya uummata Itoophiyaa waaraa ta'e fiduuf kutannoo guddaa qabaachuu isaa qabatamaan arguu eegalleera waan ta'eef nutis waan nurraa eegamu bahuu qabna jechuun hayyoonni Oromoo hedduun yaada kennuu irratti argamu. Oromiyaa nagaa taasisuun Itoophiyaa nagaa taasisuudha kan jedhan hayyoonni kun siyaasa ammayyaa Itoophiyaa keessatti milkeessuuf tattaaffii mootummaan taasisaa jiru abdii guddaa guddina Itoophiyaa ta'uu akeeka jechuunis himaniiru. Haaluma kanaan araarri ABO fi mootummaa gidduutti taasifamu waliigaltee araara biyyoolessaaf ga'ee olaanaa akka qabus dabalataan himaniiru. Godina Walloo Kaabaa Laallibalaatti faannoon 500 ol ta'an ajjeefamuun dhaga'ame. Godina Walloo Kaabaa Laallibalaatti faannoon mana amantaa da'oo godhachuun uummata irratti miidhaa geessisuuf osoo yaalanii raayyaa ittisa biyyaan barbadaa'uu isaanii jiraattonni naannichaa odeeffannoo nuu kennaniiru. Faannoon amaluma isaatiin mana amantaa Ortodoksii da'oo godhachuun qabsoo siyaasaa geggeessaa akka ture xiinxaltoonni siyaasaa tokko tokko ragaa ba'aa turan. Haaluma kanaan har'as mana amantaa iddoo seena qabeessa hawwata turizimii ta'uun addunyaa irratti beekamu keessa dhokatanii nageenya uummataa booressuuf osoo yaalanii dhukaasa qarqara magaalaa Laallibalaatti banameen faannoon 500 ol ta'an barbadaa'uu isaanii ragaan uummata irraa argame ni mul'isa. Naannoo Amaaraatti gosti Agawuu jedhamu faannoon diina isaanii ta'uu himan. Naannoo Amaaraa keessa gosti Agawuu uummata bal'aa fi seenaa dheeraa qabu ta'uun isaa beekamaadha. Faannoon maqaa uummata Amaaraan shororkeessummaa raawwachaa jiru uummata kana akka malee jibbaa akka jiru odeeffannoon uummata Agawuu irraa nu ga'ee ni addeessa. Uummanni Agawuu uummata Itoophiyaa waliin karaa nagaatiin duudhaa Itoophummaa eegee jiraachuu uummata danda'u ta'uu isaa eeruun faannoon maqaa qabsoon uummata ajjeesaa jiru akka bakka isaan hin buune ibsuu irratti argamu. Faannoon amantaa tokkoof gosa tokko qofa kan leellisu duudhaa Itoophummaa irraa kan fagaatee fi sabaa fi sablammoota akka diinaatti kan ilaalu ta'us uummanni kun himaa jiru. Haaluma kanaan faannoon diina uummata Agawuu ta'uu namoonni dubbamne tokko tokko nutti himaniiru.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun keenya guyyaa har'aaf qabnu kanuma. Miidiyaa keenya Odaa Miidiyaa Intercept sabiskiraayib laayik gochuun dagatinaas ni jenna. Nagaan nuuf tura.